Har'a immoo kan ilaallu kan suura irratti argitan kana wanta hemaanjoomaa jedhamu kanadha. Hemaanjoomaan maali? Waa'ee kana maatiin daa'immanii maal beekuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Wanti kun akkuma beektanii daa'imman irratti kan inni baay'inaan mul'atu. Maaltu fidaa? Maatiin waa'ee kanaa maal beekuu qabu? Yoo maal godhan immoo bada kan jedhu waliin ilaalla. Wanti kun daa'imman 10 keessaa daa'ima tokko irratti akkasumas kanneen saalaan dhiira ta'an caalaa dubara irratti mul'ata. Hemaanjoomaan kun egaa baay'inaan mul'ata jechuudha. Daa'imman 10 keessaa daa'ima tokko irratti ni mul'ata. Haa ta'u malee bakki isaa bakka adda addaa ta'uu danda'a. Mataarra ta'uu danda'a, addarra ta'uu danda'a, harkarra ta'uu danda'a, miillarra ta'uu danda'a, adda addaa ta'a malee ijoollee 10 keessaa nam tokko qabu. Akkasumas dhiirarra kan inni baay'inaan mul'atu ijoollee dubaraa caalaa jechuudha. Wanti kun yeroo hedduu daa'imman dhalatanii torban 2 keessatti qaama isaanii irratti mul'achuu eegala. Parsantaan 80 kan ta'an egaa dhalatanii torban 2 keessatti qaama isaanii irratti mul'achuu eegala. Hedduun isaa hanga umuriin isaanii ji'a 9 ga'utti guddinni isaa dabalaa deema. Naannoo torban 2 mul'achuu jalqaba. Sanaa booddee hanga naannoo ji'a 9 dabalaa deema jechuudha saayiziin isaa. Waggaa tokko booda immoo suuta irrachaa deemuun hanga waggaa 7tti deebi'ee bada. Naachuraal koorsiin isaa akkasii naannoo torbee 2 mul'achuu eegala. Hanga ji'a 9 hanga waggaa tokkotti dabalaa deema. Waggaa tokko booda immoo suuta saayiziin isaa irrataa deemuudhaan hanga naannoo waggaa 7ffaatti deebi'ee bada jechuudha. Akkuma jenne kana hedduun isaa hanga naannoo waggaa 5-7tti akkuma isaa badaa deema jechuudha. Haa ta'u malee yoomi kan mana yaalaa geessuu qabnu yookaan kan inni yaala argachuu qabu yoo jenne yoo tokko baay'ee guddaa ta'e yoo ijaan arguufillee baay'ee maatii yaaddessa ta'e mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Dabalarratti ija irratti yookaan arguu irratti rakkoo yoo uume takka nyaara irratti bahee qola nyaaraa kana irratti bahee ija gararraafaa yookaan ija gajjallaatti bahee akka isaan waa hin argine isaan ittisuu danda'a. Yeroo kana mana yaalaa geessuu barbaada. Akkasumas darbee madaa'uu danda'a. Infekshinii godhachuu danda'a jechuudha keessaa. Yoo madaa'e yookaan yoo bakki sun diimate dhangala'aa wayii qabaate yookaan yoo infekshinii wayii waan godhate fakkaate mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Darbiraan morma irratti bahee qilleensa fudhachuuf baasuu irratti rakkoo yoo fide maas infektee yoo qabaate yookaan morma irratti bahee takka akka isaan qilleensa fudhatanii hin baasne dhiibbaa irratti uumachuudha. Akkasumas bareedina irratti dhiibbaa uumeera jedhanii yoo maatiin itti amananillee yaala argachuun fayyuun ni danda'ama. Haa ta'u malee immoo yeroo hedduu ofuma isaa badaa deema jechuudha. Dirqama kan inni ta'u arguu irratti yoo infekshinii godhate yoo qilleensa baasanii galchuu irratti morma irratti bahee isaan rakkise kana haala ofuma isaa bada jechuudha rakkoon qabu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.